Mee ka'umsa fi har'a yeroo namni hedduu hin dandeenyu hiraariif dadara irraa adda baatee bilisummaa haalli nageenyaati. Nama tokkoon gama biraatiin garuu waraansa biyyattiin tun keessa seente darii odoo hidhaa keessa jiraachuu baanne taatu gara kaaniin harkifamnee lola kana dandeenya jennee waan waggaa dhufanii nu gaafatan keeru rabbi gara hidhaa isin geesse harki keenya keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin miidhaa qabaa. Gara kaaniin immoo the blessing in disguise wanni gaariidha. Namni sodaa guddaa akkamitti murteessan kan jedhutu kan jedhu tokkotu dhagahamaa ture. Egalli kitaaba dheeraa kan bahu waan ta'eef haa ta'u garuu qabsaa'uu dandeessu tooftan ayyaana dabalatee namoonni biraan haala biyyattiin fi kanarraa kaan gara tarkaanfii sanitti seenne irratti sun ta'in duratti illee dhiibbaa guddaa godhame. Lagannaa sana akka dhaabnuuf inni gadaa ulfaataa ture kan dhugaa yoo dubbanne maatiin keenya guddaan dhufee nutti wayiwaatu dhiibbaa guddaa godhan gaariiftanii kan jedhudha. Walii galuudhaan nuyi egaa
gara mootummaan haal duree tokko malee isin nuun jaaniin eega akkas taate yoo nu hidhe hidhamneeti torban lama akkas booda deebi'anii nu gallakkisanii kan jallifne fedhii keenyanii agartee yeroo mana hidhamtoonni televiziyoon argatu. Gabbeessuu qaban namoonni silaa hir'isuu irra tattaafachuu qaban hayyoonni bifa baay'ee nama qaaneessuu fi nama ammeessaa garii baay'ee nutti dhagahame baay'ee qaanuu osoo hidhaa keessa jiraachuu baanne inni yaadaa turre akkasumas qabsaa'uu gadi baaniif kaayyoo kaleessa itti daa'imman kanarratti dhumanii hiikkaa hin qabne irratti dhumuu lolaa afuufan argaa turre. Inumaahu akkuma reefsu hin jetti wanni biraa yeroo san immoo hubanne rakkooleen baay'ee mudatan sun hubannaa waloo yeroo baanetti dhaggeeffachuudha kan jedhu. Sammuunsaa baanetti haga tokko gama mootummaatiin haasaan nagayaa argatuu qaba dullee itti baane miira isaa jeequun ta'e uummata keenyaafis wayya kan jedhudha. Argattu waan maatiin dhufee sii himu waan miidiyaa mootummaa irraa argattu hir'uudha jechuu odeeffachuuf tarsiima baasuufis taatee rakkisa. Mari'anneetuma akkuma beektu yeroo haasaa gabaabaa godhanii alatti keenyas hin fayyadame jenneeti kanaaf silence can be strategy.
Ammaasa gaafa ijoollee tokko na yaadachiisa. Hiriyoonni bifa nama soddaa uffeen gootaa hin muufachiifta. Daatitu mana jira. Hin haasa'u maan haasofne sababni isaas warra soddaa muufachiifta. Rabbi jee haasa'ii jetteen. Jettee jedheen. Manatti hafee yookaan ijoolleen kookii kana jechuudha. Haaratu kana jira. Mata erga haasa'ii jettee jettanii keessaniin bushooftu jettanii nu adeemnaa malee. Kan ka'aati jiru. Wajjin hojjetaa kan jedhu siyaasaati paartii seeraan galmaa'ee furmaata hin fidu jedhee amanaa. Duula gooneen kanaaf lolli taate mootummaa haa taatu ollaa haa taatu kamii wajjinuu haa qaama kamiiyyuu mootummaa irratti mormaatti turre waan mormaa kanaanis taatu rakkoo dhuunfaa walirraa qabu. Wallolleen hin gantaa saba keenyatti irratti kan wallollee walli hin barbaachisu biyya kana badii fi waliin haasa'uudhaaf waliin dhiyaachuudhaaf biyya kana balaa mari'achuun faayidaa qaba jee kan dhufu kan paartiittis akka hoggansaattis gammatti garuu daniin ilaaf ilaan agarsiisee nu gaafatee hin jiru. Baay'ee furmaata qophii dhiyeessuudhaaf qophiidha. Hundattuu kan himaa jirru nuti
dararaa saba kana jennoon keenya fakkaatu sirna kaleessaas taate irratti beekama. Murannoon keenya dantaa fi fedhii uummata keenyaa qofa. Abbaa fedhii wajjin hojjetu. Sirriitti qabna. Ilaalcha kan ammoo kaleessa hoggaa jennu warra turre sun qabatamaan waan dhiisaa marii wayya ga'uu dhabanii har'a rakkoo kana keessa seenanii arganii wajjiinu jaarmee Oromoo haa ta'u kan wajjiinu teenyee mari'annee abbaa fedhii wajjin gateenyee mari'annee gara Keeniyaa Naayiroobiitti mootummaa biltsiginnaa jiru. Kun hammam Keeniyaa kanan dhaqee dhimma dhuunfaa achi turetti garuu biyya kanarratti hojjetan sababa lolaatiin dubbisuu odeeffannoo walitti qabachuu dandeenya. Ji'oota 5-6 eegan beeka. Miidiyaatti baheen dubbatiin malee uummata dhaggeeffachuu irratti hojii bal'aa irraa argadhetti namoota dubbisaan ture. Osoo carraan argame isas jiran ta'ee kan mootummaa ala jiran jiraatee osoo carraan akkasii argamnaan jibbu sheexana qofa. Qabaa deeggaramuu qabaa jajjabe jiruun haalli adda addaa jiran walitti dhufanii mari'achuudhaaf haalli gara fuulduraan mijaajeetiin reefu siin jee dhimma dhuunfaatiin wal qabate. Taatu Minisootaas haa taatu uummata kanaa kan saba Oromoo rakkoo qaban garaagarummaa qaban inni furan jeetiin abdii qaba. Irra jabaanees itti fufna. Yeroo ammaa kana miseensa paartiitii akka paartii sanaatti bilisaan akka duraa sanatti socho'uun
paartiitti miseensa paartiitti. Egaa yeroo aktivistii taatu akka farda sakaallaa hin qabne, ka lugaama hin qabne adi bulu yeroo aktivistii turre daangeffama tokko malee sochii akka farda abbaa qabuuti. Hojjettaa jechuudha. Lachuu bu'aa qaba jechuudha. Kan farda ala bula yaada. Boodarra immoo liseetii miti mataa kiyyaanis ce'umsoota gammaa godhaman. Sabni keenya garuu yeroo mara wanni hawwatamee fi wanni yaadame yeroo mara wanni agarru qophaa'uu dhabu keessattuu paawar baakii uumamaa yeroo kanatti sabaa osoo hin taane dantaa ofiitiin akka humnoota biyya kanatti jijjiiruu sirna jijjiiruu qofa irratti osoo hin ta'in sirna political party jaarmiyaa siyaasaa cimaa tokko kan ijaaruun barbaachisaadha jennee irratti mallee wanni akkasiin bibbiqilaa jira. Wanni kun biyya jaarmiyaa cimaa paartii cimaa gara paartii yaada kiyyatti aktiviizummaa irraa gara hoggansa akkuma beektu hoggansa warra baay'ee Como irra kaa'uu baay'ee sirriitti cimsanii dallaa hidhamtu immoo waan baay'ee agarta. Uumaan joonatti fakkaata biraatti darbina waraana amma badii guddaa adeemsa waraanni badii fida malee kan jedhu amma gaa waraanni inni adeemsifamaa jira. Oromiyaa rakkoo uumameeti jira. Gama biraatti jedhutu jira. Bifa kanaan ofiisaa ta'u walumaa gala Oromiyaadhaaf xiinxalte.
humni jilbeeffachuu danda'u yookiin mootummaa isaa fe'uu danda'u akka qabatamaan waan agarreedha. Biyya keessatti osoo itti waa'ee rakkoo Tigraay wajjin hin milkoofne sunis hin milkoofne jechuudha. Kanaaf adda addaatiin jiru kamiyyuu furra yoo kajan taate tarii waan seenaatii miti kaasaa jirru. Waan seenaa dhibbaatii miti kaasaa jirru. Waan keessa ture qaamaan keessatti hirmaate waan ta'eef naaniin fura jedhee onnee isaarraa fi rakkoon biyya kanaa dabalaa dhufan keessa waan ta'anii yoo jirru kanaan biyyi kun kana namni hubachuu danda'uudha qaba. Lolaatiin diinagdeen biyyattii akka jalaa yaasu ka gubbaa immoo itti waan ta'eef siyaasa iyyuu ka irraanfannee galii akka biyyaatti gargaarsa rabbiitti nu barbaachisa malee mataa akka deemuuf tarkaanfileen reet kan fudhate warri TPLFisoo taate jabeeffamuu qaba. Jajjabeeffamuu qaba osoo wal hubannaan lola dhaabu fiduu irratti walii galuu irratti Oromiyaa kan ilmaan namaa guyyaarraa harcaati kan biraanni humnoota dabdaate ka kibbaa fuur kan argamu jechuudha. Duuba deebinee turre waggaa 4 waggaa 3 irraa lolli keessa ture har'a hanqina nyaataa bifa adda addaatiin kaabaa godhe mootummaan gadi taa'e. Furmaata waliigalaatitti biyyaafis saba rakkina guddaa fidaa dhufaa kan jedhu waa hedduu
ta'u waa siyaasa atordoo Jawaar ያለው እውነት Jawaar maaran amma jechuutti dhaga'amaatu ture. Waan fuulduratti keessee yeroo ilaaltu immoo akkamitti Jawaar? Garuu ijoollummaan gara Singapore yeroo deemetti biyyoota ijoollummaan Sri Lanka, Malaysia, Indonesia amma tokko wal waraansa keessa waan tureef hedduun fascinated Ameerikaa deemee yuunivarsiitii yeroon turetti akkasumas barnoota gaarii hayyoota siyaasaa irratti keessattuu siyaasaa Awurooppaa akkaataa biyyoonni sun sirna dimokiraasiitti ceesisanis qorachaan ture. Qabsoon nagaa hojjetaa turee fi sana hunda immoo yeroon qoradhutti hubannaa gaarii kaayadheen ture natti. Xiinxalli sun keessattuu yeroo qabsoo sanitti dadhabsiifnee harka kennisi. Xiinxaluu sanarratti hundaa'uudhaan ammoo keenya ture karoora